waaqetti nu qarqaarinna gammachuu Maqaa keessan. maqaan kiyyin an Dr. Abdullahi Diima Jiloo jedhanii ani waasoo dhufe Isiyooloo kaawuntii Kenya harma gad dhufe Kenya gad dhumne akkanaa wanni nu qabnu galata waaqaa galchuu mallee kaar Oromooni fula ejji cufaattu wal barbaaddee qoommi tan rabbiin guddaan kenneefi qoommin tun rabbi irra dhuftu malee namni irra dhufuu hin dandeettu waan arnu agar kan ka durii siin dhabdi gad argatte ammallee wanni Oromoo jiranillee tokkuma addunyaa keessallee Oromoo waaqii waan cufya kenneefi wanni siin dhabdin jirtu qeenci kenneefi laf kenneefi laf dansa kenneefi wanni siin durii dhabdeellee tokkuma dhabdee namni tokkum dhabee addunyaa irra waan cufya dhabee wanni biiras barbaadu jirtin jirtu tokkumtan jabeessine tokkumtan irraa bulle wal fuul wal baranne wal qabaanne Oromoon tokko nation armi jiraan haq Somaaliyaa cufin jirti garanaa lehoon of Afrika Falastiin hin jirtu filatanaa wal qabatanii takka taane waan takka taane ak takka bulle wal qabaannu. Ayyee galatooma uffala. Ayyee manguddoo. Maqaan koo Muhammad Yunus Mataa jedhanii Tanaariifaa irra dhufee warri kan Kenya karaa Mombasaati. Kaaba east of baha Kenya soorra dhufne Tanaariifaa jedhanii bakki sun bakka Oromoon qubattu. Guddoo gammannee miirri dansannuu dhagaama kan bakka kanatti argamne isee waliin dhaabanne waan kan zaa'id miir guddaa mareeda ifirri dhageenna gammachuu dansa dhageenna kanaafuu bakka rabbiin waliin nu ga'een. Waa'ee Oromoo fi waa'ee Finfinnee maal beektu sinam? Wallaahi nu akka dhaloota qubee kanaafuu waan yuutuubii irra faan deddeemni hin qabna hin agarraa guddoollee faan iseen deemna especially 3 years back. waan dhageenni qabna istoorii kitaaba qaqqara'u malee waan akkana waan akka nu agarru kan hin seen waan akkana dhuftanii agartanii hin seen. Oromoon guddoo ta'uu hin beektu garuu. Duruu hin dhageenne guddoo malee laakiin akka nu arritti agar kana zaa'id irra gammanne jechuudha. Galatoom. Ayya galatoom gara kan kee dabra maqaa kan kennutti himatammoo eessa dhufte? Ayya maqaan kiyyaa Honorable Rehema Diida Jaldeessa jedhanii ani member of parliament Kenya irra gad dhufe parliament Kenya ani representative Yaruwa Isiyooloo county irra naga jaarratanii anilleen warra wajumboota ka horii qeenca ka beta war Oromoo cufa itti secretary general ani namaan tan warra itti gammachuu tanaa warra waliin gad dhumne ani zabdu gammachuu qaba ka arra Oromoon akka walta gabbaatee tokkummaanii jilkeen kana akkan irra gammanne akka malee alleen gammachuu qaba. Member of parliament eegitaat mangisti gamsunti irreecha kijilannuuf ree dhibaayyuu laffanu qopheessitanii maali yaaddate? Lafti qophee waan nu yaannu akka Oromoon kutoka Finfinnee bakka Oromiyaa Taanariifaa isii waltajjattee wal qabattee jireenya jiru teenna duraatiin deemmannee akka as gamman achillee gammannee gosguddoot achi jira Isiyooloo jirti Marsabeet jirti Taanariifaa jirti achillee nu qeencallee bungoot keessalleetti guddoo Naayiroobiillee keessa hin jirra waan nu feennu akka nu wal qabeetti tana duraatiin deemnee yoo nu haga wal qabanne wanni dhibiin deebi'ee nu dura jirtu wal qabannu hajiraannu nami keen haka'u hormaatan haka'u waan cufaan haka'u sooman haka'u akkas dhaamacha qaba kakaanullee warkeen kawwaallee haylakkisini maanennaan ammaan tana akki jiranii yaaruwwaallee akka nafaas kennaniifi warriilleen paarlament kee gasseenee dubbatee dhib rakkin warra dubbatee ijoollee dubraa agisii iskuul geessan dubartiteen irra dubbatanii agisiin uf qarqaartee horii horatti irra dubbatanii akkanaafuu dubteennalee harka qabaa fi jecha qaba. Ayyee galatoomii fayyada. Bulchaan godin Boorana ka duraanis akkasumas am waajjira daldala Oromiyaa itti gaafatamaa abdeen gabaruulleen as jira. Amne eegee bagna gaangeeti. Nu ummati Oromoo Itoophiyaa Keenya Baafrikaa keessatti biyyoota gargaraa keessa quban addunyaa keessatti fuula gargaraati. Guyyaa har'aa guyyaa addaa guyyaa waggaa 150 Oromoon asitti eegaa irreeffate guyyaa jalqaba deebi'ee itti irreeffate nuun cuftinuu baga guyyaa kan geenne an waaqatti Oromoo nama horsiisee saa horsiisee laf bal'oo qubsiisee Baafrikaa keessatti biyyoota gargaraa keessatti nu qubsiisee biyyoota gargaraa keessaa jiraannu malee Oromummaa kennannu tokko dhiigummaa kennannu tokko gadoomaan tokko waan cufaan tokko nu sab guddaa sab bal'aa duuba guyyaa seenaa qabeessa guyyaa adda kan obboleeyyanteen kaawuntii Marsabeet Isiyooloo Taanariifaa
fageenya kiiloomeetirii kumaatamoota hedduurraa yoo isaan dhufan yoo galgal isaan siman yoo warra Finfinnee isaan finnu gammachuun nu qabnu daangaa hin qabdu ummati Oromoo baga waaqii san horsiise baga waaqii san jiraachise tokkummaa qabaannaan Afrikaa keessatti Oromoo wanti dhaaban jirtu barii bara kaayoo ka milkii ka injifannoo gaaf waaqii nam bireej wani nam dhaaban jirtu jilaayyaa galatooma. Okay, jaarsa kan itti garanne Profeesar Dubbis kot garan. Nurra deema, okay, Abrish. Ati nam nurra qaba. Isi fudhadhe. Go. Isi nu qabadhe. Kot seerratti mi Bismillahi maqaa waaqatiin jalqabaa qara. Ani maqaan kee Osmaan Guutuu Waacuu Naanyaa Gaanyaadha. Wargalaan maroo Tanaarifa kaawuntii keenya kostol keenya Mombasa achi gadhumne guddoo baga dhufne baga gammanne waliin gammanne gan soddoma qara argite anin Finfinnee ilaan arguu yaade kamiin Finfinnee agartaan durtii Oromiyaa asi duuba namni diqqaaf guddaalleen yaatii isaa yaadi kennam Finfinnee qara nin galati tokko waaqa galchu kaanin Finfinnee dhufe keessa jarra lammeessitoo kaanin irreecha hora tana dhufe jil kana waaqina naan dhufe duuba diqqoo loqota lafachi akka isaan dhageettan laala duuma afaan kiyya tol deebi'a ka ormaan himani ormaan Oromoo gochiti Oromoo kee jirtu ta'achi hin jirtu yoo isiin Arsii taate Karrayyuu taate Gujii taate cuffaa gubbaan ormaadhani warduri ganni 525 ka dabarre laftana foceach deeda waan horii qeencatiin achi ture duuba yaadi fula jiraatu Oromiyaan cufa akkamiin argamtii Finfinnee kan akkam dhufnaa andum gammachuun tita qara kan ar Finfinnee dhuf lammeessitoon kaanin jil kan argadde dum galatii guddaan deebisu sirkaal Oromiyaa kana ka nu qaabate invitation nu gore ar asid wadufne oboleski dengeef yo sirkaali cuf ka bulchaa Itoophiyaa kana galatooma jabaadha ulfaadhaadhaani taan dhibi qeerroo Oromiyaa qeerroon teentaachi ta Oromiyaa ta Keenya yaa nagaya isaan fuute guddum waliin jirra qeerroon jiraattu jedhani jirtu jedhan tuma kanaafu gammach guddoo qabna gammachuullee dubbadhee hin danda'u duuba ta dhibi amma loqotu yaannee akkinyu naga wal fuunu bultii galchum nagayaan saanam nagayaan tolbicha gorbichi nagayaan bombaatanii roob geettanii bon irraa haftanii jedhan dum loqoti kanuma achillee irdi dabareettuun qubanna irdi dabareetti jechaani sabbo goonecha afaan Boranaatiin duuba akkanaafu arguddoo gammanne yoo nu wal qabanne jabaanne Oromoon addunyaa cuf bulchitee hin dandeetti duum jabeendi kenna waliin jireen keen kan waliin jiraanne tokktaano qadi nami balchuma argate garaachi waan itti min qab garaachi balchuma dur jire eegnu balchumtan arganne waaqa galata galchinaafi wal qabaanne jabaanne waliin jiraanna galatama horaa bulaanna oomellinneni yaachitti eebbifanneen oomelline waliin jirra qaraalle achitti eebbifanne oomelline kee jira galatoomaa jedhaani. Ayyee Profeesar baga nagaan dhufte ayyaana irreecha maal fakkaata? Ayyaana irreecha dansaa walumaan laaluu jirraa miti Oromoo fakkaata ayyaana irreecha. Finfinnee irratti Oromoon akkan dhiichisuun Oromoof maanii kamaal qabdi? Oromoof hiika Oromummaa qabdi hiika tokkummaa qabdi bakki humbeetta madda malkaa madda Oromooti an dur kajoor beekasi bakka kana kanaaf Oromoon kaan akka gartuu kaan Keenya kaan biyyoota ollaarraa ka duri baqate ka duri godaan ka addaan faca'e asii walitti dhufuun isaa Oromoof mallattoo tokkummaati mallattoo eenyummaati mallattoo asii maddite jechuudha Oromoon. Kanaafuu ayyaana irreecha kun bar dhufu jalqabee bulchiinsi magaalaa Finfinnee iddoo ayyaana Oromoo kenne irreechi kun ammaan achasi kabajama. Oromoon ayyaana irreecha kanarra maal agarsiisuu qaba? Warri hin beekne maal irraa barachuu qaba? Oromoon waan hunda caala tokkummaa agarsiisuu qaba. Waan hunda caala Oromoon tokkummaa agarsiisuu qaba. Eega waggaa 150 duuba malkaa ofii deebite tokkummaa agarsiisuu qaba. Waliigaltee agarsiisuu qaba. Oromoon irraa eegamu waliigaltee callaa tokkummaa callaa. Galatoomi fayyadaa. Yaa galatoo. Bakka ayyee. Qoy. Ayyee galatoomaa fayyadaa maqaa keessan nutti mee sirra dhuftan ayyaana akkam? Ani maqaan kiyya Honorable Dr. Waaqoo jedhanii Keenya irra dhufe. Ani ni ganna hedduu buungee Keenyaa keessa ture.
ammaan tana jaaroolee African Union tanaga barbaadkee jira. Guddoo Finfinnee dhufu kutoka 202 pakka arraa gadum dhufuu jira ganna cufa. Afaan Oromoo haga abiin seene afaan Oromoo dirkan keessa dhageen. Wanni sun wanni jabduun wanni jiranii Oromoo durii gargar qabanii ammaan tan walti takka taatanii unity barbaaduu mal. Education barbaaduu mal. Beeshara barbaaduu mal. Nami hojjaan inni balchoomu hojjanni horii qabu. Hojjanni daldala hojja daldala qaban. Daldalaan jabduulle wanni siin gulgar dhuftu hojjanuu keenyaatiif ka isan wal qaban. Hojja isaniif warri biyya cufala wal qabate. Kwa hivyo wanni nu isan kadhan lafti tunini horii guddaa qabdi. Horii guddaa isii sun ka isiin Oromoo benefiting tochuun feenaa hagas isan kana. Maal hojjechuu yaaddan isan keenya qeerroo aguma ganuma qabdan uummata Oromoo baay'inaan achillee guddaa warra wal dhaabuu irra maal yaaddan? Wanni nu yaanne komittee dhaabanii iddoo keenyaatiif iddoo Itoophiyaa akka qarqwaanda nagayii dhufu akka beesharaan dhuftu akka cross border ibin jir ka beesharaan jirtu kan nami cuftinu hojja arma pakka Mombaasaa deemte atin akka Oromoo deemtu malee akka nama Itoophiyaan deemtu ka warka kee deemtu kaatiin gammachuun deemtu nulleen hojja achi gadhum akka warkeen gadhum pakka Finfinnee akkas yaanne hoodha. Okay, oduu kana ana qorure. Ayye. Sokki, koi. Facha warkeen al tok. Nu al sokka hojii hojjenna. Yesh hojjenna. Deemanii warri Abogado,